dhorkaa jiru harka caalu akka nuti isheedhaaf kufnee kaanu kan nu taasisaa jiru itti fayyaama isheedha. Nagaa qabdi jirti lubbuudhaan jirti sababa jedheef hin qabaachuu. Intalli kun otoo jiraattee yookaan bilbila ishee kaastee bakka kanaa jira jetti. Yookaan bilbila namaan bilbiltee maatii isheettu haadha isheettu jechuudha. Ayyuun haadha ishee baay'ee jaallatti. Irra deddeebiidhaan naa himta akka haadha ishee jaallattu jechuudha. Haadha ishee akkasiin jaallattu san, obboleessa ishee akkasiin jaallattu san, maatii ishee akka sanaan jaallattu sana obsitee guyyaa kana guutuu turuu dandeessi. Waa daratte malee, waa rakkatte malee, haaluma ulfaataa wa'ii keessa jirti malee, masanaakilii wa'iitu ishee qabe malee, waan ulfaataa wa'iitu ishee dhokse malee, itti jaalatee namni callisaa. Guyyaa sadii guutuun callisaa namni obsee maatii obsee na kaasu yeroo baay'ee kuni sobaa tokko dhuguma sobuma fakkaata dubbiin kun jechuudha. Saayidii akkasitti jaallattu san isaaf jettee nama caccabaa turte san wareegama meeqa argite san waan isheen hin ta'in hin jiru. Ayyuun qorsa yeroo lama irra deebitee dhugdeerti. Obboleessa isheetiin isaaf jettee garafamtee jirti. Ashikaatee karaa dirdawaadhaan baduudhaaf murtee hedduu murteessitee jirti intalli kun. Wareegama jaalalaaf kanfalamuudhaa qabu kamiyyuu kanfalteeti kan isheen Saayida argatte jechuudha. Maaltu argamnaan ree? Har'a kan isheen qaama akkasitti hawwaa turte, nama akkasitti hawwaa turte, nama halkanii guyyaadhaa bultiinsi wajjin ijaarrachuu fedhaa jettee boo'aa fi turte san, iyyaa fi turte san akkamiin obsuu dandeessi? Akkamiin deemuu dandeessi? Namni fayyaa qabu kana ni godha. Namni dhuguma sammuun isaa yaadu kana ni raawwata. Liqinfameetuma nama akkasii akkaan jaallatan san, nama akkasitti fiitu san dhiistee baduu numa dandeessi. Jaallatteet kana goote intalli kun. Feeteet kana taasiste intalli kun. Itti amanteeti kan isheen kana taasiste. Baay'ee bakka irra deebiidhaan gaafii sammuu koo keessatti ka'uudhaa jechuudha. Gaafii sammuun koo na gaafatuudha jechuudha gaafiin kun. Rabbi haa deebisu. Isarra darbeeti yookaan humnaan fuudhanii deemaniin intala kana ukkaamsanii konkolaataa qopheessanii yaa isheen dhuftu mana fincaaniiti jettee gadi haa baatu eeganiit fuudhanii deeman. Tokko inni lammaffaan yookaan qorsaan tuqan akka isheen waa tokko hin dubbanne fuudhanii bahanii deemaniin. Akka shakkii koodha. Isarra darbee ta'uus dhiisuu danda'a garuu shakkiin koo inni sadaffaanii maybe waan barbaaddu wa'ii Saayidoo irraa argattee deemitti laata. Inni kunis shakkii koodha. Garuu ta'uuf ta'uu dhiisuu mala inni kun jechuudha. Moor kan lamaan sanarratti kaniin yookaan qorichaadhaan ishee tuqanii yookaan butanii deemanii konkolaataatiin jechuudha. Bakka namoota Saayidiirraa waa barbaadanidha. Anamma kan hin shakkaa jiru maalidha? Yookaan intalli kun lubbuudhaan hin jirtu. Yookaan jiraattee immoo Saayid maallaqa guddaa wayii gaafachuudhaaf wombadeen kana godhinni. Namoonni san jaallanne, namoonni san feene kana taasisinnu laata. Waan kana akka raawwatanuuf namoonni biraa akka raawwatanuuf haala mijeessinu laata. Ani hin beeku garuu. Bilbila ishee irra deddeebiidhaan yaallee jirra. Irra deddeebiidhaan barbaannee jirra. Hanganuu danda'ameen ishee barbaadaa turree jirra. Garuu waan haaraa jedhamu tokko faanni namaa akkamitti dhabama? Akkamitti? Bakka namni iddoo kana jira waanuma yoona finci nagar እንዴት አጣን ነው? ፍንጭ ነገር እንዴት ይጠፋል ነው? በቃ የሆነ አለ አይደል? በቃ ከነደምቴ ኢላከሲን ደምቴ አሲን ጀደሜ አኩመ ወንቲን ታኔ ሎክ ዋንቴ ወይ ዋንጭፋ ወይ በቃ ሰኪውርድ የሆነ ምስጥር ማለት ነው። በጣም ከባድ የሆነ ምስጥር ማለት ነው። በቃ ይከብዳል። ይሄ ነገር ማለት ነው በጣም ከብዶኛል። ሁምነ ኦልተኤው ከነጀዴ ኢብሱዳፍ ከነጀዴ ዱበቹዳፍ ነጥልፋት baay'ee ulfaata jechuudha. So wanti har'a isinitti himuudhaaf dhufe inni guddaanii bilbila ayyuurratti gaafa bilbilu nama biraadha kan kaasu. Guyyaa darbe anaaf iyyuu kan voice sana naa ergee nama biraadha. Bilbila ishee haak godhanii jiru.
anaaf Saidii walitti buusuudhaaf anaaf Saidii gidduutti lola uumuudhaaf jechuudha. Anaaf Saidii gidduutti dhiigni akka dhangala'u taasisuudhaaf namoota karoora qabantu namoota kaayyoo qabantu waan kana taasise jechuudha. Waan kana godhee jechuudha. Isa kana kaniin itti mirkaneessu immoo bilbileen ture. Bilbilee ishee irratti jechuudha. Irri deddeebiidhaan bilbileen ture. Hin kaasanu yeroo kaasan immoo akka kanadha isiniin dhageessisa. Kunoo dhaggeeffadhaadha. Hello. 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 Ayyuu bilbiltuu abbaan bilbilaa bira hin jiru. Hello. 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 Bilbilli ishee haasa'eera fakkaata. Hello. Hello. Kunoo akkasiitiin cufuu ni kolfuu akka barbaadan ta'uu waan isaan dubbatan namaan galuu jechuudha. Kunoo akka kanaatiin deebiseen bilbilee abdiin kunne. Hello. 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 Maala taatu rangate abo ifan bannat nama nu jola bate nama sincere geten sosobe yon hattu na setete wa qama sida garte akawo garte wan garte jala fure sete achi fide me shasralati abo an ifan bana hattu muti garte nama nu jola bate nama sincere geten sosobe akasite woni teju saba yuda garte wanin wanu tunteni kam dafo inni ani saydo fudin kana garse beta demin nan janu rasi demin nan jabannat aboga din chapsa jati fi jabeta abon chapsa ni jata ka fude traffic ni yo rabbi inshallah yo rabbi amul sulafu khadi tu qabdu no wala tibar barati khana kawte fude ayu da khana fude ayu o isma fin kan yo mo isina garta chuwan al achwan badde mo malam badare akoma singore tan ngore men do marata chu akasi honda fu do ay gurada do saydo ngorti halne khasiro mashallah namuna idun gartay khaysan dhuftani saydo gartay wajini baasi gartay hanga fedho hatawo ni gargaara ayo gartay malaka fi barbades wal busne gartay gargar salbachu gartay ni gona fi yo gartay ayu gartay politika batale ayu fudu qaba ama sore ayu politika batale opeleta yura gartay bedela bakka bufochu qaba waratan jirtani mudafo garte namoni garte yaada garagara khanata untu xana galato mara garo namoni garte muras namoni tokko account saydo garte na sergi yokane mo malak account hen kana sergi saydo garte wani arbajisu hanga fediman tane wani dondoro garte garagara mon namoni gitan galato mara khanamo ana na khabar toysu saydo tinima garo saydo torenju yogo banne saydo gartay malak nama hangan takasumur takalle gartay hifan wani natisene ana ma fakol manga hata jira malak ani kaba ami ci gartay ko malatan gartay kana siyasati malak alla kasmo kaba wa malakati debatina malaka wagam ka kata jira malak ani kaba malak kaba je brenno aju bar fulut sene bar sargene ko ngarre sargi sa malak tiganne kay to ka sargi sani nyane sani basingar ci bate yo te kate milionol malaka kaba amaf malaka himbar baduni yo garte malaka khana fite bo de garte yo ne garte yo garte ibrabakise sawal man garacho war garte sa de patan duwa goda fi damale duwa mo goda fi male waye malaka ti fi ni amaf himbar badoju sanif ifama duwa goda fi misiyo na terapi hamul suyasi duwa goda fi misiyo garte way kam vision luti yo way mata khaysa yo khanemo way mata sene jira shaytana to ani garte e gere nyati ato way sene jira ndafu khaysa haba sujatu de gorafi inni bram woni lama fara saydo khan garte rabbi garte asmarra biyu mata patan ra garte nurra ofu akan ra de mutu goda anamma mal baytani yonni garte amman tanasi hindemne yonni magarte hindemne ana fisa wali boachu fon garte wona fan kam dugotti malafi
gorsine achi aboo taa'e dadhabne mare kana booda gartee yoo asi hin deemne ammas waan biraa balaan biraa hafan qabdu. Deemee gartee ilmaan isaa sanatti dabalamee haadha manaa Sumayyaa kabajamtu sanatti bira deemee isii dhiifama gaafatee du'aa irraa fudhatee araaraffatee waan jiru hundaa gortee karaa qabsiifachuu qaba jechuudha. Kana booda as taa'ee immoo asii mataa kubbii mataa nutti ta'u hin qabu Sa'idoon. Akkanaan jaamurtiin biyya kanaa jechuudha. Sa'idoon kana booda deemee har'a bora osoo hin jenne nuti gartee hanga hin deeme hayyuu barbaannee ni barbaannaa jechuudha. Yoo mul'atte mul'achuu dhifti Sa'idoon gartee nurra deemuu qabaachuu asii. Sumayyaa bira deebi'ee waan amma